Ajjecha lammiilee sabaan Amaarataan bakkoota adda addaatti ajjeefaman jedhamu balaaleffachuuf immoo iccitii biraaf keessaa qaba. Maal hordoftan? Galatoomi Badr hiriirri naannoo Amaaraa keessatti gaggeeffamu hiriira waggaa 3 darbee irratti hojjetamaa ture. Walqixxummaan afaanii bakka hin jirretti walqixxummaa maaliif haasofta? Walqixxummaan aadaa bakka hin jirretti akkamitti walqixxummaa maaliif haasofta? Walqixxummaan diinagdee bakka hin jirretti akkamitti walqixxummaa maaliif haasofta? Walqixxummaan mootummaa Itoophiyaa walqixa oonii godhu bakka hin jirretti walqixxummaa maaliif haasofta? Badr dhaggeeffadhu kan. Amaarri jiruu isaanii keessatti shimmir tawaagii tokko ijaarratanii hin beekan. Ruuli Amaarri baaseen taphachaa akkamitti Oromoo nan hangomsa jettee raawwatteetu mataan kee yaada. Mootummaa Oromooti ofiin jedhanii kootaan koot dubbata warri OPDO achi keessa jiran afaan hin qaban hin dubbatanii, ija hin qaban hin arganii, gurra hin qaban hin dhaga'anii, harka hin qaban hin hojjetanii, miila hin qaban hin deeman. Waraana Tigree kanarratti eenyutu bu'aa keessaa buufate? Eertiraa fi Amaaraa miti. Uummanni Oromoo akka dhuunfatetti naannoo Amaaraa dhaqee nagadu hin jiru. Biyya isaa keessattuu, Shaggar keessattuu, Adaamaa keessattuu, Bishooftuu keessattuu, Dirree Dawaa keessattuu, Harar keessattuu nagadachuu hin dandeenye. Jimma keessattuu nagadachuu hin dandeenye. Asallaa keessattuu nagadachaa hin jiru. Oromiyaa, Amaaraa fi Kibba walitti daballee naannoo tokko goona garee jirutu as deemaa jira paartii siyaasaa jedhanii jechuudha. Biyya irran deebi'a kan. Oromiyaa keessa yoo dhufan uummata Oromoo fa'aan aadaa uummata Oromoo baranii, afaan uummata Oromoo baranii, uummata Oromoo jaalatanii, uummata Oromoo ollaa keenya, uummanni qaama keenya, qaama tokko jedhanii dhufan jedhu. Haan dhufan biyya Amaaratti, magaala Amaaratti, mana amantaa Amaaratti, mana barumsaa Amaaratti, afaan Amaaratti, Oromiyaa keessatti biyya Amaaraa ijaarra jedhanii. Amma jarri ofumaa mootummaa ta'anii wanna maraayyuu mootummaa keessattis to'atanii garuu bakka siyaasaa Oromoo kana muluu guutummaa guututti bakka hin diigne wanna jiraniif uummata isaanii ajjeesanii raawwatanii sagaleen isaanii, miidiyaan isaanii, mootummaan isaanii, biyya keessatti kan dubbatu isaanii, kan ijaarrame isaanii uummata keenya maqaa balleessaa jiran. Abiyyi yoo isaaniif ergame turuu hin danda'a. Yoo nuuf haga ta'e haga barbaanne nuuf ergamne jedhan guyyaa fe'an isaan nu diggisii jaalatanii diggisuma tokko irratti margi wayiitti naqanii ajjeesanii raawwatanii ta'ee du'e namni liidarii akkamii dhabde Itoophiyaan hilmanyaa'u liidarsiin jedhanii raawwatanii si taasa'u. Beenishaangul keessatti, Walloo keessatti, Oromiyaa keessatti, Tigraay keessatti kana hundaayyuu hangaggeessu qabsoo waraanaa sirna olaantummaa Amaaraa ijaaruudhaaf godhamaa jiru. Amaarri olaantummaa isaanii already mirkaneessanii jiran. Hambaduudhaaf deemu uummata Oromooti. Tokkoofuu nafummoo naannoon tokko badeetti naannoon tokko hafa jedhee akka yaadu. Shawaa jenoosaaydiin irratti hin godhamu. Bakka political constituency hin qabnetti political paaworii horachuu hin dandeessan. Bakka political narrative hin qabnetti political biyya bulchuu hin dandeessan isin harkaa bahee jira. Kan duraan xiqqoo irratti abdii qaban makalaakaa fi dannanatti tana isaan harkaa baasee jira jarri amma. Oromoo harkaa jaalataa. Tokko Oromoon Oromoo ta'uu akka danda'u isarratti hojjechuudha. Hallammataa Oromoon Oromoodhaaf diinaa miti. Ani siyaasaa fe'ee haa qabaadhu, ati siyaasaa fe'ee haa qabaattu, ani siif diinaa miti. Mootummaan kun yoo jige eenyutu mootummaadha jedhee of qopheessaa jira, isaaleen of qopheessaa jiru. Kanaafuyyuu maqaa mircaa kanaan magaalolee Oromiyaa keessa jiran Amaaraaf kennuudhaaf mircaa gaggeeffamu malee Oromiyaa keessa